maqaan kiyya Amina Ahmadee Hamidaa Yuusufiin jedhama. Iddoon dhalata kiyyaa waradaa Malkaa Bal'oo magaalaa Harooy jedhama. Harargeedha dhalanni kiyya garuu rakkoodha manaa na baase. Rakkoon manaa na baase abbaan manaa koo amrii na jalaa ta'e. Abbaan manaa kiyya bakka du'etti waan hin fuudhuun dhabee in hojjedhaa dhagaallee hin baadhadhee biddeenallee hin tolchee kaleen lamaanis na dhukkubdi dhaabbadhee kan siraa dalaguu dadhabe. Macarrashaa gubbaarratti mana kiraa keessaa baasanii alan na darbanii namatu naa kafale mana kiraa sanillee naa kafalanii mucaan kun rabbumoo ifiitiif jee naa gargaaru kaje'uun achii bahee kunoo amma magaalaa Jimmaa keessattiin argama. Ani Islaama Kiristaanan jedhu akkana gargaartaniin barbaade ijoolleen xiyya qoqqoo waan nyaatan hin qaban wanna dhugan hin qaban daa'imman too beela jirti obboleeyyan too kunoo daara jirti qullaa jirti akka argitan kan anillee qullaan jira obboleeyyan xiyya akkana gargaartaniin isiniin jaana gargaaraa kunoo yatiimmaniin qabadhee deemaa jira ilmoon harkaa qabutu kunoo. Haati isiin gargaaruuf jettee deemte karaa baaritti bishaan na jalaa nyaate bishaan baartu na jalaa nyaate laal daa'ima harkaa qabu sana yaabbalee na gargaaraan isiniin jaanni. Magaalaa kamirraa dhufte? Magaalaa Hawaasaa. Hawaasa ganda kam jiraatte ture? Hiixataa qabalee. Okay. Ati kallattiidhumaan Abdii Geetaachoon argadha jettee achi kaatee dhufte? Katti ta'anii sumaan barbaade jeetiin deemee dhufee yennama gargaaraa yatiimman gargaara jaanii jennaaniin isa barbaacha magaalaa Jimmaa dhufee. Kun amma argame isa biraan jira argadhe isallee rabbiin na gargaare isaa waliin nagee isallee argadhee jira isinillee isa cinaadhaan akka na gargaartaniin barbaada obboleeyyan. Bilbila kana eessaa fudhatte? Bilbila kan kee kana namatu Ameerikaa irraa haadhaaf kannee ture haadha santu naa kanne haadha micayyoo saniittu naa kanne bilbila. Abdii. Biyya namaa nagaa sooti nama kun konko daa'imman taphaatina. Mannaan nyaachisu. Hin abshir hin boo'in. Deemaa baqa. Kottu abbaa kee. Kottu waasi gaafadha. Maa boosseeti meenatti? Haati kee ka boossu si boossisee? Uffataan irraa qayyadu qabu. Abshir. Abshir. Obboleewwan akkam jirtu? Obboleettiin keenya kuni magaalaa Hawaasaarraa iyyaafattee hanga Jimmaatti dhufte bakka bultu waan nyaatu waan ijoollee tufes mucaan kun waan nyaatu dhabdee saanii fattashti daa'imti xiqqoon kun jechuu wallaahi billaahi waan baay'ee qalbii nama cabsu abbaan irraa du'e intalli durbaa ishee hin qabdu ishee jiraachisuu jettee biyyaa baate bahara keessa buute baharri jala nyaate daa'imni kun umurii kanaan hin bu'a. Waan dandeessan akka gargaartan amaana isin jechuun barbaada namoonni gargaaruu dandeenye viidiyoo kan koppii liink sheer akka goota nama biroo bakka qabsiistan amaana isin jechuun barbaada. Abdii Geetaachoo Ababee Caaliitii kaameraan akka biiroodha galatooma.